Akkaataa aappii tokko osoo hin fayyadamin messengerii kana ashaaraa qubaatiin qolloftan. Akkaataa aappii tokko osoo hin fayyadamin messengerii kana ashaaraa qubaatiin qolloftan haala salphaa ta'e messengerii waan haaraa qabatee dhufe erga messengerii irra seentanii booda haala kanaan qollofuuf sarara sadan gubbaa irra jiru tuquun gara fuula duraa deemna. Sarara sadan as jiru kana messengeriin kun waan haaraa fidee dhufe yoo messengerii keessan kanan qabaanne Play Store irra seenatii messengerii keessan update godhaa erga asirra seentanii booda mallattoo settingii as jirtu kana xiqqoo kana tuquun gara fuula duraa deemtu. Aappii tokko malee messengerii keessan ashaaraa qubaatiin yookaan fingerprintiin cufuuf erga asirra seentanii gara gajjallaatti gaddeemuudhaan privacy and safety ka jedhu kun as jira. Privacy and safety ka jedhu kana tuquun ammallee gara fuula duraa adeemtanii security jala app lock jedhee waan haaraa tokko nuuf fide. App lock ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemna. App lock kana yeroo tuqxanii deemtan haala kanaa isinii baasa. Jalqaba garuu bilbilli keessan ashaaraa qubaa qabaachuu qaba yookaan fingerprint itti gochuu qabdu. Oni gootu yeroo isin oni gootan akka isin quba keessan irra keessa isin gaafata irra kaa'uudhaan confirm gootu. Sanaan booda filannoo isa jalqabaa akkuma messengerii irra baataniin akkuma irraa baataniin akka cufamuuf filannoo isa jalqabaa godhattu. Filannoo isa jalqabaa kana kaayattu. Sanaan booda namni takka eeyyama keessaniin ala messengerii irra seenuu hin dandeessu. Ashaaraa keessaniin banattanii fayyadamtu.